yeroo seexanni wajjin dhaabatu sargeera. Dhugaa yoo afaan qabanii funyaantu dubbata dhadhi. Tole ishii noonoo waan barbaadan jettu Abarraa Guddataa jechuun nama ani dhaladhee utuu inni faarfatuuf utuu hin lallabu amantaa Pirootestaantii keessatti nama argedha. Taajjabbiinni amantaa kana keessatti taajjabe mee ilaalame. Yeroo ta'e wayii raajota baay'ee wajjin deemeeran. Raajota wajjin deeme kana yeroo isaan balleessanis argeera. Yeroo seexanni wajjin dhaabatus argeera. Nama Waaqayyo wajjin dhaabatee kanan jedhu nama miraakil yookiin waan ajaa'ibsiisaa hojjetu amanuun seexanuun hojjeta waan ta'eef. Fakkeenyaaf lakkoobsa caammaa keetii kaasanii hamma akaakayyuu keetiitti sitti himu. Kun amma namoota baay'eedhaaf miraakiliidha kun. Anaaf miraakilii miti. Jarooti kun jireenya hin qaban. Baay'ee wajjin deeme waan hin beekuuf. Maaliif jireenya hin qaban yoo jette tokkoffaa irratti isaanii jilbeenfatee kadhatu akka argee hin beekun. Fuula gooftaatiin sitti hima. Dubartoota irraa adda bahuu hin danda'an. Dubbachuun sana harkisa. Yeroo dhiyoodhaasitti an kanan argaa jiru qoricha warra qaban hin beekan. Dhageessee beektaa waan akkasii? Qoricha qabu. Bobaa isaanii jalaa. Manatti liqimsanii kan ba'an. Qoricha kan qaban. Biyya biraatti dhaqanii asraatii kaffalanii hafuura hamaa kanaaf dhaqanii walii galtee uumanii yeroo yerootti dhaqanii baasii isaan irraa barbaachisu kaffalanii kan deebi'anii hin jiru jechuudha. Kun raajota. Maqaan isaanii raajota. Waldaan kiristaanaatti fayyadamaa jirti. Obboleessa koo Abarraa Guddataa ati dhugaa baay'ee nama hubataadha. Durayyuu baay'een si jaalladha. Hubannaan ati horattee jirtu yookiin wanta argatte gaariidha. Kanaaf iyyuu wanta amantiin ati qeequu hin dandeenye karaa dhugaadhaan rabbi dhugaan kan waaqeffatamuuf gabbaramu islaamummaa qofaadha. Maaltu mataatti cabsee obboleessa koo kottu gara islaamummaa kottu dhugaa rabbii sisimata islaamummaan si jaallata. Wanta tokko kan keessa hin jirre islaamummaadha. Kottu gara islaamummaa. Yeroo seexanni wajjin dhaabatu sargeera. Dhugaa yoo afaan qabanii funyaantu dubbata dhadhi. Tole ishii noonoo waan barbaadan jettu Abarraa Guddataa jechuun nama ani dhaladhee utuu inni faarfatuuf utuu hin lallabu amantaa Pirootestaantii keessatti nama argedha. Taajjabbiinni amantaa kana keessatti taajjabe mee ilaalame. Yeroo ta'e wayii raajota baay'ee wajjin deemeeran. Raajota wajjin deeme kana yeroo isaan balleessanis argeera. Yeroo seexanni wajjin dhaabatus argeera. Nama Waaqayyo wajjin dhaabatee kanan jedhu nama miraakil yookiin waan ajaa'ibsiisaa hojjetu amanuun seexanuun hojjeta waan ta'eef. Fakkeenyaaf lakkoobsa caammaa keetii kaasanii hamma akaakayyuu keetiitti sitti himu. Kun amma namoota baay'eedhaaf miraakiliidha kun. Anaaf miraakilii miti. Jarooti kun jireenya hin qaban. Baay'ee wajjin deeme waan hin beekuuf. Maaliif jireenya hin qaban yoo jette tokkoffaa irratti isaanii jilbeenfatee kadhatu akka argee hin beekun. Fuula gooftaatiin sitti hima. Dubartoota irraa adda bahuu hin danda'an. Dubbachuun sana harkisa. Yeroo dhiyoodhaasitti an kanan argaa jiru qoricha warra qaban hin beekan. Dhageessee beektaa waan akkasii? Qoricha qabu. Bobaa isaanii jalaa. Manatti liqimsanii kan ba'an. Qoricha kan qaban. Biyya biraatti dhaqanii asraatii kaffalanii hafuura hamaa kanaaf dhaqanii walii galtee uumanii yeroo yerootti dhaqanii baasii isaan irraa barbaachisu kaffalanii kan deebi'anii hin jiru jechuudha. Kun raajota. Maqaan isaanii raajota. Waldaan kiristaanaatti fayyadamaa jirti. Obboleessa koo Abarraa Guddataa ati dhugaa baay'ee nama hubataadha. Durayyuu baay'een si jaalladha. Hubannaan ati horattee jirtu yookiin wanta argatte gaariidha. Kanaaf iyyuu wanta amantiin ati qeequu hin dandeenye karaa dhugaadhaan rabbi dhugaan kan waaqeffatamuuf gabbaramu islaamummaa qofaadha. Maaltu mataatti cabsee obboleessa koo kottu gara islaamummaa kottu dhugaa rabbii sisimata islaamummaan si jaallata. Wanta tokko kan keessa hin jirre islaamummaadha. Kottu gara islaamummaa.